Kutaa meeqa baratta? Namni yaada gadi bu'aa kennuu san yooma natti fakkaatu maaliif jabaadhee hojii kiyya qofa hojjechuudha malee akkasigaa. Yeroo waltajjii isaa irratti weellistu miira uummataa agarteetta. Maaltu sitti dhagahama? Baay'ee gammade. Maaliif adi artistii yeroo jalqabaa argedha. Kanaaf of to'achuun dadhabe. Garuu nama muuziqaa baay'ee beeku fakkaata jechuun nama muuziqaa keessatti guddate riitimii eeggattee gaafa weellistu. Egaa namni tokko maqaa tokko hin qabaatu hin beektaa. Maqaa kana hawaasi keenya ammoo ol si fuudhu immoo gaafa lafaan si dhahu kan ol si kaasu hin jiru. Qeenxee tokko sirbameen uma tokkichumaanii samaayii gubbaa of kaa'ee bobbokoksee deemuu sana keessa ammumarraan durseen sitti badha. Erga hojjechuun hin oolle fakkeessuudhuma. Wallee Hacaaluu baay'ee dhaggeeffattaa? Baay'ee mucaa jajjabeeffamuu qabu jabaadhuu naan jedhe. Uummata biraa maal dhageessa maal siin jedhu? Kanuma gaa. Ana mataa koo yerootti sirba hacee jirtu jettee geerara jalqabdu miira wayii natti kaasa. Artistiin ija uummataati. Artistoota keenya isaan fuuldura jiran tikfachuudha maaliif Show.